akkam jirtan hordoftoota chaanaalii keenya oduuwwan guyyaadhaa lama isin dhageessifna. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hanga dhumaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti mata dureewwan oduutiin eegalla. USA'n dooniiwwan Hormuz keessatti rukutamuu booda Iraan haleelte. FIFA'n himannaa arrabsoo sanyummaa Aishoo Speed irratti raawwatame jedhamu qorachuu jalqabuu ibse. Gara duukeen jalqabaatti yeroo ceenu USA'n taankariiwwan boba'aa ulaa Hormuz keessatti rukutaman haaloo ba'uuf jecha Iraan irratti haleellaa cimaa raawwachuu himte. Ajaji giddu galeessaa kibxata adoolessa 7 bidiruuwwan xixiqqoo Iraan ulaa kanarratti bobbaaste 60 dabalate qiyyaafannoowwan 80 caalan haleeluu ibse. Miidiyaan mootummaa Iraan haleellaa USA'n odola Qashm Bandar Abbaasii fi Sirik jedhaman miidhuu gabaase. Haftee meeshaa waraanaan namoonni miidhaman jiraachuus gabaaseera. Iraan haleellaa taankariiwwan boba'aa irratti raawwatameef USA sababa godhatte haleellaa eegalte kanaaf kallattiin itti gaafatamummaa hin fudhanne. Ministeerri dhimma alaa Iraan tarkaanfiin USA kun waliigaltee wal hubannoo waraana dhaabuuf ji'a darbe keessa mallattaa'e guutumatti kan sarbuudha jedhe. Iraan tarkaanfii murteessaa fudhachuun haaloo akka baatus ibse. Haleellaa USA'n kibxata raawwatte hordofee roobii ganama Kuweet haleellaa misaa'ilaa fi diroonii ishee mudachuu malu qolachuuf qophii eegalteetti. Sodaan Kuweet kun garuu haleellaa Iraan haaloo ba'uuf wiirtuu humna waraanaa USA biyyattii keessaa qabdu irratti raawwatu ta'uun ifaa miti. Kanaan dura Iraan irra deddeebiin buufata waraanaa USA Kuweetii fi biyyoota galoo galaanaa kaan keessaa qabdu irratti haleellaa raawwachuun haaloo ba'aa ture. Seentikoom akka ibsetti bidiruuwwan 60 irratti dabalataan buufataaleen misaa'ilaa fi ajaji giddugalaa Iraanis haleelamuu ibse. Garuu qiyyaafannoon isaa naannolee kam akka turan hin ibsine. Haleellaan taankariiwwan boba'aa 3 irratti raawwatame haala kamiinuu fudhatama kan hin qabne kan jettu USA'n tarkaanfiin itti aanee fudhatamu akka jirus ibsiteetti. Haleellaa dura ministeerri maallaqaa USA qoqqobbii boba'aa Iraan yeroof laaffisee ture haqeera. Qoqqobbii kaasuun waliigaltee ji'a darbe Waashingtan fi Teheraan gidduutti mallattaa'e keessatti akka qabxii tokkootti heerameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan tarkaanfiin USA waliigaltee kan cabsuudha jedhe. Mootummaan USA amanamummaa kan hin qabnee fi ejjannoonsaa daddaaqamaa ta'uu mul'ise jechuun himatte Iraan. Ibsi ministeera dhimma alaa kun Iraan dantaa fi nageenya biyya ishee mirkaneessuuf tarkaanfii sirriidha jettee amantuu hundaan fudhatti jedha. Qaataarii fi Suudi Arabiyaan haleellaa mudate kana balaaleffataniiru. Lameenuu dooniin isaanii osoo ulaa Hormuz keessa darbu haleelamuu ibsuun kanaafis Iraan himatan. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Qaatar Majiid Al-Ansaarii haleellaa doonii isaanii Al-Rekayyat jedhamu irratti raawwatameef guutumatti kan itti gaafatamu Iraan ta'uu hime. Ministeerri dhimma alaa Suudi Arabiyaa gama isaan Iraan osoo dooniin Suudii Wadiyaan jedhamtu Hormuz keessa dabartuu haleeluu himate. Dubbi himaan ministeerri dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Bagaayee himannaan Iraan qajeeltoo ollummaa gaarii kan faallessuudha jechuun himate. Dooniiwwan daldalaa osoo Iraan ittiin beeksin yookaan qindoomina biyyattii malee ulaa kana keessa darban akkasumas humnaan cabsanii darbuuf yaalan balaaf saaxilamuu malu jedhe qondaalli Iraan kun. Haala akkasii keessatti Iraan dooniiwwan akka ulaa kana keessa ce'an haala mijeessuuf hin dirqamtu jedhe. Iraan yeroo waraanni deemaa ture sarara daldala addunyaa irratti akkaan murteessaa ta'e ulaa Hormuz harkatti qabachuun dantaa ishee eegsifachaa turte. Iraan mirga abbummaa ulaa kanaa yoomiyyuu taanaan akka beekamuuf akka mirkanaa'uuf barbaaddi. Waliigalteen wal hubannoo ji'a darbe keessa USA fi Iraan gidduutti mallattaa'e kan ulaan Hormuz guyyoota 30 keessatti akka banamu gaafatus adeemsi ulaa kana irratti taasifamu qindeessummaa yookaan ajaja Iraan jalatti akka raawwatamu ibseera. Gara duukeenya ittaanuutti yeroo ceenu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA'n dargaggeessa Ameerikaa miidiyaa hawaasaa irratti hojjetu Daaren Jaason Waatkins yookaan maqaa Aishoo Speediin beekamu irratti arrabsoo sanyummaa raawwatame jedhamu qorachuu jalqabuusaa beeksise. Taateen kun torbaan darbe yeroo taphni Arjentiinaa fi Keep Verde gidduutti taphatamee turetti raawwate. Aishoo Speed yuutuubii irratti hordoftoota miiliyoona 57, TikTok irrattis miiliyoona 53 qaba. Yeroo ammaa taphoota waancaa addunyaa Ameerikaa keessatti gaggeeffaman kallattiin tamsaasaa jira. Tapha Arjentiinaan Keep Verde 3-2 injifatte irratti uffata garee Keep Verde uffatee istaadiyeemicha keessa ture. Achiis deeggara Arjentiinaa tokko waliin mormii keessa galan. Namni kun afaan Ispeeniin deemi daggala bineensotaa keessatti boo'i yookaan gookiraayitu zazuu jechuun arrabsoo sanyummaa fayyadame jechuun himatame. Wal mormiin isaanii sun kallattiin miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa kan ture yoo ta'u sana booda dubbichi bal'inaan mormii kaaseera. Kana irratti hundaa'uun FIFA'n ibsa baaseen taatee kana qorannoo saffisaa jalqabuusaa beeksise. FIFA'n ibsa isaa keessatti waancaan addunyaa tokkummaa danoomaa fi wal kabajuu jajjabeessuuf qophaa'e malee bifa gogaatiin qoodinsa akka uumuuf miti jechuun ibse. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.